جت ما نروح قهوة في كيروت المسيجلة أني أو مدير فان سيجلة برنا سيجلة كان بودا قبل ما نجتو سيجلة كان بودا إن جفنا ما له قبل ما نجتو الهبتو في تبونا سيجلة أني كان ما تكين بكجتني كم بيالله نو إسنين نو تتعامل إنسان جو إسوتشي ركعتا جو إسوتشي وان إسكاتن سيجلة إيجا كنا بوسولة بانو أكيسني نوان هدودان إيجا كنا بوسا جرا وان هدود سنجرا دابتشا جرا كنافو ور إوروبا كيسا جرتان أكما نمرفمني إيجالي مرفمني دابني كنا هيا تربو أزمرو بنجنة وللراجل جيرا والإيجا تري أكا إيجالي أمتنا فأنيا ونباسي كنا كيسا سيني هجالي بجاسة جرا maybe asirrani swan bidaya dani dallo kana rawan biranu tubuchu dandanken wisan chala yanne ega tutan duga akkatu ismigale wal fillechu polisa ala akka jarri hinsenne guyya saddeet gurre dalaga male ta'ani jirani waan ta'an dhabani iyyanna dabarfatanii akka as keessaa nu bahan jechuudha so kanaafu maal akka guyyaa saddeetan kana jarri uummata kan dalaynee nu ilmaan qeerroo bakka jirtan kan hundattuu wal jijjiiraa walirraa eegaa jirra wal jabeessaa bakka jirtanitti waliin dagatina akkasuma nu yoomillee ilmaan qeerroo argitanii abashaa osoo taate uummata nafxanyaa osoo taate nuun jarri akkuma dhugaatiitti illee nuun boonti maaliifi uummanni kun nama moo bineensa jechaa jiran nama moo bineensa guyyaa saddeet akkamiin rooba kana keessa bulan Awurooppaa keessa taa'anii idiligale jarri yuunu sodaatanii jiran as keessa mataa qabatanii deemuu jiran kanaafu harka warri Paaris jirtan warri biyya adda addaa jirtan qeerroo keessan ka biyya jirtanii wal fakkaadhaa bahaa hin sodaatinaa poolisiin biyya kana harkaan isin hin dhiibduu isin hin dhiibdu hin sodaatinaa bakka jirtanii harka ol qabadhaa tokkummaa keessan hin deemaa isin jedha hedduu galatoomii akkasuma shukriin maaliif yoo jettan guyyaa saddeet inni nama beekamaadha akkuma beektan kana akka silaa nama abashaa ta'u beekanii mana guddaa kennaniifi keessa taa'ee kaameera nu daawwachuu danda'a akkuma argitan kana inni guyyaa takka nu wal fakkaatee guyyaa takka rafeen beeku teendaa keessa rafeen beeku taa'ee barcumaa rakkana taa'ee nu jira akkasuma bakka jirtanitti shurrii kenna akka nu jabeessitan galatoom nu jabeessaa abshir jaalannaa shurrii galatoom ulfaadha sis galatoom Kerro jirtu jirra Kerro jirtu jirra jirtu jirra jirtu jirra jirtu jirra mewa jedhaga Oh, si dabbare alaba si qayyare 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 Kerroko si dabbare alaba si qayyare Oh, si dabbare alaba si qayyare Jeda akkasitti Oh, si dabbare alaba si qayyare alaba si qayyare alaba si qayyare baasi si qayyare jijjiirre alaba si qayyare alaba si qayyare alaba si qayyare baasi si qayyare alaba si qayyare oh si qayyare alaba si dabbare oh si qayyare alaba si dabbare baasi si dabbare sanuma ofa jara salle guba mata naftanya ya kasi Kerro jirtu down Abi Abi must go Abi must go Abi must resign Abi must resign Ethiopian government is a killer 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 The Nobel Peace Prize winner is a killer The Nobel Peace Prize is a killer The Nobel Peace Prize UK government we demand to review the aid policy UK government to
You have to review the aid policy. We know the policy. The aid is for education and health. But the aid is for weapon. They are purchasing weapon from the neighbor country. We know this. We have a witness. UK government should not protect the criminals. The criminals are here. They are not ambassadors. They are criminals. They are genociders. UK government, UK police, don't protect criminals. They are criminals. UK is not home of criminals. UK government do not support the criminals. UK government should review the aid policy. The aid for education, for health is not happening in Ethiopia. They are purchasing weapons and separating the citizens. UK government should stop funding the criminals. The terrorist government. They are the terrorist government. They are genocidal. Abiy Ahmed, Nobel Peace Prize laureate, is a criminal. He's criminal. He should go to international criminal court. He's a criminal. He's a genocider. He's a criminal. He should go to the Hague. He's a criminal. UK police. You should know these people are criminals. They are criminals. They are killing our community back home. The people in here are promoted. They protect the government by killing innocent citizens. The criminals not promoted and the thing in the Western country. UK should not be home of criminals. Criminals are here. They should go to the court. UK police don't protect criminals. Criminals are here. The criminal government should have no relation. UK should review the relation with criminals. UK should review, should investigate the criminal happening in Ethiopia. The Prime Minister Abiy Ahmed is a killer. He's a murderer. He's a mastermind of the genocide in Ethiopia. The UK government, the UK security, the UK foreign policy review the relation with the criminals. They are criminals. The UK should review the relation with the criminal. We are innocent. We are the family of victim. The history with us. BBC. Break silence. BBC. Break silence. Genocide going on in East Africa. Particularly in Ethiopia. BBC, we know. BBC is independent international media. BBC break silence. The BBC should be broadcast what's going on in Ethiopia. BBC break silence.
Galatoma. Oke. Meeqeerroo yeroo tokko hawaasa keenya biyya UK keessa jiran as nu wajjin karaa dheeraa deemanii dhufanii magaalaa hunda waamnee fixuu hin dandeenyu UK guutuutu asitti hirmaate. Akkasimi mee hawaasa keenya asitti argame saniif qeerroon London harka dhaafime dhugaa rabbii karaa dheeraadha UK hedduu addaan faffagaata magaalaan addaan fagoo sa'a 9 jechuun hedduu fagoodha sa'a 9 sa'a 10 oofanii dhufanii asitti argaman. Isin bira jira. Nuti Kalota. Absoot. Erro ala. Nuti. Generation. Absoot. Nuti. Jiru adda. Jiraacho. Feenu. Nuti. Absoomne. Gabrona. Kalota Kianu. Barana tiyale kana booda gabrummaan injirtu yale kana booda injifannu malee gabrummaan injirtu an hedduu fitti goona yale ani kana ummata keenya bakka jirtaniin kan biyyaallee nu isin nu taa'aa mana ciisaan jiru isin wajjin rakkataa jiru isin wajjin waan isin taatan yale dhiiga keenya buusullee baannu akka keessanii
waan hedduudhaan dhiiga keenyatti buusaa jirra. Waan hedduun isin bira dhaabachaa jirra. Kanaafuu warri Awurooppaa keessa jirtan akkuma nu marfamnee dhaabannee kanaan guyyaa torba aduu rooban hin jenne walirraa jijjiiraa wal eegaa turree akka ummati nafxanyaa kun imbaasii kana keessa seenee hin jala guyyaa 8 jirra. Maybe asirraanis waan biraa yaadanii dalloo kanarraa waan biraa nutti gochuu danda'an kennu isaan caala yaannee eegaa turtan dhugaa. Akkasumas wal filleechuu poolisaan alatti. Akka jarri hin seenne guyyaa 8 gurree dalagaa malee taa'anii jiranii waan ta'an dhabanii iyyanna dabarfatanii akka as keessaa nu bahan jechuudha. Kanaafuu maal akka guyyaa 8 kana jarri uummata kan dalaynee nu ilmaan qeerroo bakka jirtan kan hundattuu wal jijjiiraa walirraa eegaa jirra. Wal jabeessaa bakka jirtanitti wal hin dagatina. Akkasuma nu yoomillee ilmaan qeerroo argitanii abashaa osoo taate uummata nafxanyaa osoo taate nuun jarri akkuma dhugaas nutti himne nuun boontii maaliif uummanni kun nama moo bineensa jechaa jiran nama moo bineensa guyyaa 8 akkamiin rooba kana keessa bulanii Awurooppaa keessa taa'anii idili galee jarri nu sodaatanii jiran as keessa mataa qabatanii deemuu jiran. Kanaafuu harka warri Paaris jirtan warri biyya adda addaa jirtan qeerroo keessan ka biyya jirtanii wal fakkaadhaa bahaa hin sodaatinaa poolisiin biyya kana harkaan isin hin dhiibduu isin hin dhiibdu hin sodaatinaa bakka jirtanitti harka wal qabadhaa tokkummaa keessan hin deemaa isin jedha. Hedduu galatoomii akkasuma shukriin maalitoo jettan guyyaa 8 inni nama beekamaadha akkuma beektan kana akka silaa nama abashaa ta'u beekanii mana guddaa kennanii fi keessa taa'ee kaameera nu daawwachuu danda'a. Akkuma argitan kana inni guyyaa takka nu wal fakkaatee guyyaa takka rafeen beeku teendaa keessa rafeen beeku taa'ee barcumaa rakkana taa'ee nu jira. Akkasuma bakka jirtanitti shukrii keenya akka nu jabeessitan. Galatoom. Ulfaadha sis galatoom. Qeerroo jirtu. Qeerroo jirtu. Jirtu. Mee waa jedhaagaa. Oh, si dabbare alaba si qayyare. 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 Kiroko si dabbare alaba si qayyare. Oh, si dabbare alaba si qayyare. Jeda akkasitti. Oh, si dabbare alaba si qayyare. Alaba si qayyare. alaba si qayyare. Baasi si qayyare. Jijjiirre. Alaba si qayyare. Alaba si qayyare. Alaba si qayyare. Baasi si qayyare. Alaba si qayyare. Oh, si qayyare. Alaba si dabbare. Oh, si qayyare. Alaba si dabbare. Baasi si dabbare. Sanuma ofa jara salle guba nafxanyaa ya kasi qeerroo jirtu down Abi Abi must go. 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 Abi must resign. 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 Ethiopian government is a killer. Ethiopia government is a killer. Ethiopian government is a killer. Ethiopia government is a killer. Ethiopian government is a killer. Ethiopia government is a killer. The Nobel Peace Prize winner is a killer. The Nobel Peace Prize is a killer. The Nobel Peace Prize. UK government. We demand To review the aid policy. The aid policy. UK government. UK government. You have to review the aid the aid policy. We know the policy. The policy. The aid is for education and health. But the aid is for weapon.
purchasing weapon from the neighbor country. You know this. We have a witness. UK government should not protect the criminals. The criminals are here. They are not ambassadors. Criminals. They are criminals. They are genociders. UK government, UK police, don't protect criminals. They are criminals. UK is not home of criminals. UK government do not support the criminals. UK government should review the aid policy. The aid for education, for health is not happening in Ethiopia. They are purchasing weapons and separating the citizens. UK government should stop funding the criminals. The terrorist government. They are the terrorist government. They are genocidal. Abiy Ahmed, Nobel Peace Prize laureate is a criminal. He's criminal. He should go to international criminal court. He's a criminal. He's a genocider. He's a criminal. He should go to the Hague. He's a criminal. UK police. You should know these people are criminals. They are criminals. They are killing our community back home. The people in here are promoted. They protect the government by killing innocent citizens. The criminals not promoted and the thing in the Western country. UK should not be home of criminals. Criminals are here. They should go to the court. UK police don't protect criminals. Criminals are here. The criminal government should have no relation with UK. UK should review the relation with criminals. UK should review, should investigate the criminal happening in Ethiopia. The Prime Minister, Abiy Ahmed, is a killer. He's a murderer. He's a mastermind of the genocide in Ethiopia. The UK government, the UK security, the UK foreign policy review the relation with the criminals. They are criminals. The UK should review the relation with the criminals. We are innocent. We are the family of victim. The history with us. BBC. Break silence. Break silence. Genocide going on in East Africa. Particularly in Ethiopia. BBC, we know. BBC is independent international media. BBC break silence. The BBC should be broadcast what's going on in Ethiopia. BBC break silence. Galatoma. Eda okay. Meeqeerroo yeroo tokko hawaasa keenya biyya UK keessa jiran as nu wajjin karaa dheeraa deemanii dhufanii magaalaa hunda waamnee fixuu hin dandeenyu UK guutuu asitti hirmaate. Akkasimi mee hawaasa keenya asitti argame saniif qeerroon London harka dhaafime dhugaa rabbii.
karaa dheeraadha yookiin hedduu addaan faffagaata magaalaan addaan fagoo sa'a 9 jechuun hedduu fagoodha sa'a 9 sa'a 10 oofanii dhufanii asitti argaman. Isin bira jira. Nuti generation absot nuti jiru adda jiracho fen nuti absomne gabrona salota kianu bilisuma kesat akka jiraatu barbaada nuti ilmaan baaboo guutuu taata saabiru ijoollee nadii gammadaa kutatte mootummaa gabroonfataa gombisuudhaaf qophoote yeroo dhiyoo keessatti keessa haalaan akkuma amma waliin jirru wal qabannee uffisna yeroo xiqqoo qaba hawwee harkaa qaba hawween guddooyyuu jiraachifne mootummaan ummata waliin malee hawweedhaan biyya jiraachise eerroon bakka jirtanitti eerroon UK eerroon Ameerikaa eerroon Jarman eerroon biyyaa tokko taanee uffisna abiyyi hinbu'a alaabaan kun ummata keenna bakka bu'u sabaaf sablamni illee bakka bu'u kanaafuu bakka jirtanitti alaabaa kana akka buuftan alaabaan kunis ilaalchi sunis seera kana booda deebi'ee ummata keenya jiraatu biyyi sun biyya sabaaf sablamni yaada tokkoon amantaa tokkoon afaan tokkoon aadaa tokkoon jirtuu seera kunamma naftanyaa ka beekuu qabu kana booda Free John Muhammad! 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 Free Bakala Garba! Free Hamza Borana! 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 We demand liberation! We demand liberation! We demand liberation! We demand liberation! Oromo nation! Oromo nation! We demand liberation! We demand liberation! Oromo nation! Oromo nation! We demand liberation! We demand liberation! Oromo nation! Oromo nation! Free Oromia! Free Oromia! Free Oromia! Free Oromia! Free Walaita! Free Walaita! Free Walaita! Free Walaita! Free Sidama! Free Sidama! Free Sidama! Free Sidama! Free Sidama! Free Sidama! Free all! 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 Ethiopian state! Ethiopian state! Free Ethiopian state! Free Ethiopian state! Free Ethiopian state! Free Ethiopian state! We demand freedom! We demand freedom! For Ethiopian state! For Ethiopian state! We demand freedom! We demand freedom! For Ethiopian state! For Ethiopian state! We demand freedom! We demand freedom! For Ethiopian state! For Ethiopian state! yaa qeerroof qarree oromootiyaa walitti deebina waan jiru waan beeksifna. We demand freedom! We demand freedom! For Ethiopian state! For Ethiopian state! We demand freedom! We demand freedom! For Ethiopian state! For Ethiopian state! yaa qeerroof qarree oromootiyaa walitti deebina waan jiru waan beeksifna. ani awu mjeo kwa nsigale barana sigale kana boda gabrumma ninjuttu yele kana boda injifannu male gabrumma ninjuttu an hirtu fitti gona yele ani kana ummata kenne bakka jirtani kan biyyalle nu isini nu te taamana cisan jo isi wajji rakata jo isi wajji waan isi taatan yele
dhiiga keenya buusullee baanu akka keessanii nu waan hedduudhaan dhiiga keenya keenya buusaa jirra waan hedduun isin bira dhaabachaa jirra kanaafuu warri Awurooppaa keessa jirtan akkuma nu marfamnee dhaabannee kana guyyaa torba aduu rooba hin jenne walirraa jijjiiraa wal eegaa turree akka dhiigalee ummati nafxanyaa kun imbaasii kana keessa seenee hin jala guyyaa 8 jirra. Maybe asirraanis waan biraa yaadanii dalloo kanarraa waan biraa nutti gochuu danda'an kennu isaan caala yaannee eegaa turtan dhugaa. Akkasuma wal filleechuu poolisaan alatti. Akka jarri hin seenne guyyaa 8 gurree dalagaa malee taa'anii jiranii waan ta'an dhabanii iyyanna dabarfatanii akka as keessaa nu bahan jechuudha. So kanaafuu maal akka guyyaa 8 kana jarri uummata kan dalaynee nu ilmaan qeerroo bakka jirtan kan hundattuu wal jijjiiraa walirraa eegaa jirra wal jabeessaa bakka jirtanitti wal hin dagatina akkasuma nu yoomillee ilmaan qeerroo argitanii abashaa osoo taate uummata nafxanyaa osoo taate nuun jarri akkuma dhugaatiitti illee nuun boonti maaliif uummanni kun nama moo bineensa jechaa jiran nama moo bineensa guyyaa 8 akkamiin rooba kana keessa bulan Awurooppaa keessa taa'anii jarri nu sodaatanii jiran as keessa mataa qabatanii deemaa jiran kanaafuu harka warri Paaris jirtan warri biyya adda addaa jirtan qeerroo keessan ka biyya jirtanii wal fakkaadhaa bahaa hin sodaatinaa poolisiin biyya kana harkaan isin hin dhiibduu isin hin dhiibdu hin sodaatinaa bakka jirtanii harka wal qabadhaa tokkummaa keessanii deemaa isin jedha hedduu galatoomii akkasuma shukriin maalitoo jettan guyyaa 8 inni nama beekamaadha akkuma beektan kana akka silaa nama abashaa ta'u beekanii mana guddaa kennanii fi keessa taa'ee kaameera nu daawwachuu danda'a akkuma beektan kana inni guyyaa takka nu wal fakkaatee guyyaa takka rafeen beeku teendaa keessa rafeen beeku taa'ee barcumaa rakkana taa'ee nu jira akkasuma bakka jirtanitti shurrii keenya akka nu jabeessitan galatoom ulfaadha siis galatoom. Qeerroo jirtu? Jirra. Qeerroo jirtu? Jirra. Jirtu? Jirra. Jirtu? Jirra. Jirtu? Jirra. Mee waa jedhaagaa? Oh, si dabbare alaba si qayyare. 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 Qeerroo si dabbare alaba si qayyare. Oh, si dabbare alaba si qayyare. Jedha akkasitti. Oh, si dabbare alaba